Loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka ba'an Ambaasaddar Diinaa Muftiin gaafatan. Miseensa koree dhaabbii dhimma alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaddar Diinaan Eertiraan qabiyyee Itoophiyaa keessaa loltoota ishee akka baaftu ifatti waamicha dhiyeessuu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Loltoonni Eertiraa dachii Itoophiyaa gadhiisuu qabu. Hawaasni addunyaas jidduu seenuudhaan karaa dippiloomaatawaa ta'een akkaataa loltoonni Eertiraa dachii Itoophiyaa irraa ba'an mijeessuu qaba. Daangaa Itoophiyaa keessa turuun loltoota Eertiraa kaaba Itoophiyaatti muddama dabalaa jira jedhan. Ambaasaddar Diinaan bara 2020 keessa loltoonni Eertiraa Itoophiyaa hin seenne jechuun haaluu isaaniitiin qeeqamaa turan. Loltoonni mootummaa Eertiraa daangaa kaaba biyyattiitiin dachii naannoo Tigraay hedduu dhuunfatanii kan jiran yoo ta'u, ajjechaa dabalatee sarbama mirga namoomaa baay'ee dhalattoota naannoo Tigraay irraan ga'aa turuu gabaafamaa ture. Waliigalteen Piriitooriyaa humnoonni alaa lafa Itoophiyaa keessa jiran akka bahan kallattii kan kaa'ee ture. Haa ta'u garuu loltoonni Eertiraa ammallee akka qabiyyee lafa Itoophiyaa guddaarra jiranii fi hammeenya raawwachaa jiran gabaafama. Waamichi amma Ambaasaddar Diinaa kun yeroo mootummoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammaataa dhufetti dhaga'ame. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ammoo deeggartoonni siyaasaa badhaadhinaa yookaas warra nama arrabsan ittiin jedhe seenaa durii fi har'aa biyyattiitti makuu fi jal'isuun kan himate yoo ta'u, dinagdeef humna Eertiraas xiqqeessanii ilaalu jechuudhaan abaaree jira. Ministeerri beeksisaa kun ka'umsi fedhii gadi fagoo ulaa galaanaa argachuuf jiru irratti jechuun kun ammoo lafa walabaa biyyoota ollaa haga fudhachuutti qaqqaba jechuun himate. Yemaanee Gabra Masqal ergaa X irratti barreesseen dinagdee Itoophiyaa tuffachuun Itoophiyaan waggoota 20 darban keessa irra deddeebiin idaarraa boqonnaa argachuu ishee dagachuu hin qabdu jedhee jira. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa Aayishaa Mohammad ergaa pirezidaantiin Eertiraa kabaja guyyaa walabummaa 34 irratti Itoophiyaa eeruun dubbateen booda biyyoonni biyya jedhanii waamuuf kan nama rakkisan sadarkaa kanatti waa'ee Itoophiyaa dubbachuuf yaaluun isaanii amala baratame akka ta'e nan beekaa jettee turte. Guyyaa walabummaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 16 2017 kabajame irratti pirezidaantii Isaayyaas Afewarqee humnoonni alaa karaa bakka bu'aa isaanii kan ta'e badhaadhinaa waraanni waggoota 5 darban uummata Itoophiyaa irratti waraana labsan hagam akka abdii kutatan kan agarsiisudha jechuudhaan dubbatee ture. Haasaa kana hordofee ministeerri ittisaa Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa qaama maqaa hin dhoofne humnoota xixiqqaa gorsa dhaga'anii kaka'aniif gurmaa'e akka hin taane dubbattee jirti. Itoophiyaa fi Oromiyaan carraa oomisha bunaa olaanaa akka qaban Itoophiyaatti Ambaasaddarri Ameerikaa Ervin Masingaan himan. Ambaasaddarichi tibbana Jimma erga daawwatanii booda yaada buna Oromiyaa irratti kennanii jiru. As dhufee daawwachuu kiyya durayyuu Jimmaa fi Oromiyaan dachii bunaa ta'uu sirriittan beeka. Affeeramee asitti argamuu kiyyaan ammoo buna ajaa'ibaa dhandhamuu qofa osoo hin taane akkamitti waldaaleen oomisha bunaa qonnaan bultoonnii fi indaastiriin bunaa akka guddachaa jiran hubachuu fi carraa argadheeraa jedhan Ambaasaddar Ervin Masingaan. Lakkoofsi ifatti hima. Alergii bunaa Ameerikaa kan addunyaa sadarkaa olaanaan guddachaa jira. Waan as dhufee hubadhes akkuma muka bunaa kana jala dhaabadhee agartan Itoophiyaa fi Oromiyaan carraa oomisha bunaa olaanaa qabu. Gama oomisha guddisuu akkasumas qulqullina isaa eeguutiin namoonni Ameerikaa wal beeknu hedduun buna Itoophiyaa ni jaallatu. Ammas carraan argadheen buna dhandhamaa ajaa'ibaa akka Jimmaa ani dhandhame akka fayyadaman ergaan dabarsaaf jedhan Itoophiyaatti Ambaasaddarri Ameerikaa Ervin Masingaadha. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibraahim Tuufaan ayyaana Iid al-Adhaa 1446ffaa sababeeffachuudhaan hordoftoota amantichaaf ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ergaa isaaniin hawaasni musliimaa wayita ayyaanicha kabajuu barsiisa amantichaa hordofuu fi hojiirra oolchuun ta'uu qabaa jedhan. Sheek Hajii Ibraahim Nabiyyu Muhammad barsiifata isaanii keessatti guyyaan Arafaa guyyaa hundumaa caaluudha jechuu isaanii dubbatan. Ayyaanichi manattis ta'ee addabaabayiitti naamusa islaamummaan kabajamuu qaba jechuudhaan ergaa isaanii dabarsanii jiru. Hawaasni musliimaa akkuma yeroo biraa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya isaa waloon eeggachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Pirezidaantichi ayyaanni Iid al-Adhaa 1446ffaan jimaata kan kabajamu ta'uu ibsuudhaan tokkummaan wal deeggaruu fi lammiilee rakkatan gargaaruun ta'uu akka qabu dubbatanii jiru.
qaama keenya dhiqachaa turuu fi riguun balaa qabaa jedha qorannoon. Fayyaa gogaa keenyaa eeguuf wantoota gochuu qabnu. Namni kamillee miidhagina gogaa bareedaa ta'e kan hin shunturre qabaachuu fedha. Kanaafis saayinsiin fayyaa waa'ee gogaa irratti waan gorsu keessaa muraasni tokko haga danda'ame gogaa keenya aduu kallattiin nutti ba'urraa eeguudha. Kunis aduun gogaan keenya akka dafee shunturu akka halluu xixiqqoon garaagaraa itti ba'uu fi kanneen biroof nu saaxila. Kanaafuu keessumaa ifa aduu kan ganamaa sa'aatii 4 haga waaree booda sa'aatii 10 jirurraa sirriitti of eeguun murteessaadha jedha. Kanas kan goonu dibata aduu nurraa dhorku yookaan sunscreen jedhamu dibachuudhaan, uffata sirriitti qaama keenya golguuffachuudhaan fi wantoota gaaddisaaf nu gargaaran kanneen akka dibaabee qabachuudha. Kana malees aayigilaasii yookaas immoo kishaafa ijaa fayyadamuudha. Kunis ija keenya balaqqeessa ifa aduu UV yookaas immoo ultraviolet jedhamurraa kan eegu yoo ta'u, carraa dhukkuba ijaa hir'isa. Akkasumas gogaa lallaafaa naannoo ija keenyaa aduudhaaf akka hin saaxilamne ni eegaa jedha. 2. Gogaa keenya cunqursuu dhiisuudha. Yoo qaama dhiqannu yeroo dheeraaf dhiqachaa turuun haga zayitiin yookaan ooyiliin gogaa keenya gadhiisutti turuu hin qabnu. Yeroo rifeensa adda addaa gogaa keenya irratti argaman haaddannu dursinee dibatatti dibuu qabna. Yohaannus of eeggannoo gochuu qabna. Yeroo qaama keenya dhiqannee gogaa keenya gogsinu kafanattiin of gogsinu jabeessinee ofitti riqnee jiidhinsa mara gogaarraa fixuu hin qabnu. Jiidhinsi xiqqoon gogaa irratti hafuu qaba. 3ffaan haala nyaata keenyaa sirreessuu qabna. Kana jechuunis baay'inaan gogaan keenya fuduraaf muduraa yoo soorannu akka fayyaan isaa eegamu beekuudha. 4. Tamboo xuuxuun gogaan keenya akka umurii malee shunturu taasisa. Hiddoota dhiiga gogaa keenyaaf nyaataaf oksiijinii geessan dhiphisuun yookaan cufuudhaan gogaa keenya miidhuu akkasumas halluu gogaa jijjiiruu fi carraa kaanserii gogaan qabamuullee akka ol ka'u taasisa. 5ffaan sammuun garmalee dhiphachuu yookaan istireesii haga dandeenye xiqqeessuu qabna. 7. Sochii qaamaa hojjechuudha. Sochii qaamaa yeroo hundaa gochuun marsaa dhiigaa kan fooyyessuu fi gogaa fayya qabeessaa fi hawwataa ta'e gumaachuu danda'a. Fayyaa gogaa dabalatee fayyaa waliigalaatiif hirriba ga'aan murteessaadha. American Academy of Dermatology Association wabeeffanne.